Hawa irraan fachuuf, hawa irraan fachuuf yaadni, hawa irraan fachuuf yaadni, hawa irraan fachuuf yaadni, hawa irraan fachuuf yaadni. Afkiidhaaf utaalchoo, yergoodhaaf miliqii, addee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa, allaattiidhaaf kochoo, allaattiidhaaf kochoo, qotaadhaaf dhagaachaa, kennaa maaltu dida jirra hunda baachaa, kennaa maaltu dida jirra hunda baachaa, jirra 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 jirra. Ilmaan Oromoo sheer waliif godha. Hin jalqabnaa yeroo isinitti hin fudhadhu. Hacaaluun akkasii yaadattanii kan jedhee maal gochuu dandeenya? Shiranii karaaf qalbii kee hatanii akkan sirraachituuf yaadanii maal godheen an sirraachitaa maal godheen an sirraachitaa si fudheen itti koolitaa si fudheen kulli soolitaa si fudheen daadar koolitaa si fudheen shaallaa koolitaa si fudheen shukuutiitaa si fudheen sabbataa. Innoo meeshaa yaadan eetanii Hacaaluun onnee keenya keessa nu jira. Onneen keenya madaa'eera. Kanaafi mee ciniinnannee mudhii keenya hidhannee hadhooftuu liqimsinee booree booranaati jennee baranan baatu jennee kuni ishee dhumaati jennee mee booree wal keessaa kaafu booree wal keessaa kaafu booree dhagaa barana hin baatu jennee ka'uu qabna. Kanan isinitti haasa'u dhufeera. Mee haasaa koo osoo hin jalqabin dura waa xiqqoon isin barsiisuu barbaada. Wantin isin barsiisuu barbaadu xiqqoo ishee gogaadha inni gara jalqabaa. Garaa dafee na laafa. Inni jalqabaa kuni gaaffii Oromoo isa jedhamu kanan addaan baasee lafa isinii kaa'uu barbaada. Gaaffiin Oromoo kuni ilmaan Oromoo fiksii gochuu danda'u nurra jira. Dhagaa jabaarra dhaabachuun nurra jira. Waan jabaarra dhaabachuun nurra jira. Maaliifi qilleensi dhufee yeroo hundumaa nu raasa. Qilleensi dhufu yeroo hundumaa nu raasa. Hoduutu nu raasaa. Ani beekaadha isa jedhee dhufu nu raasaa. Waan salphaa ta'een isin barsiisa. Har'a. Gidduu kana wanti hin barsiisaa ture garboonfataaf koloneeffataa waan jedhamutu addaan baafachuu qabna. Ilaa ilmaan Oromoo garboonfataa jechuun garba dhaqee qabatee bitatee mana isaatti gashateetu akka horiitti dhimma itti ba'a. Manni kan isaati, lafi kan isaati, garbichi sunis kan isaati. Mana sana keessa jiraata garbichichi. Hambaa gooftaa isaatii nyaata. Gooftaa isaatiif qota, gooftaa isaatiif galcha.
waan gooftaan isaa jedhe godha garbichi. Yeroo garboonfataa jennu gaa kana jechuudha. Gaaffii yeroo kaasu garbichi yeroo kaasu gooftaa isaa gaafata. Yookiin hamma miilli isaa kaasee hica abbaa keedheetu baqatee bada. Gaaf ari'anii qabatu. Gaaf immoo badee harkaa ba'a. Utuu jooru garbichi gooftaan tokko immoo karaa irratti qabatee gurguratee bitatee itti dhimma ba'a. Sirni garboonfataa jechuun akkas jechuudha. Ilmaan Oromoo isiniif agalu. Mana gooftaatu jira. Gooftaan mana sana oonii godha. Lafa sana oonii godha. Garbicha sanas oonii godha. Kan isaati, kan dhuunfaa isaatiiti. Amma kan nuyi haasa'aa jirru koloneeffataadha. Koloneeffataa jechuun mana qabdaa, lafi kan keeti, manni kan keeti. Qawweedhaan dhufeetu mana kee lixee, niitii kee gudeedee, ijoollee kee ajjeesee, diinqa kee keessa ciisee si aratti gasi ari'eetu, ati dhadheetu mooraa isaa jala ciifteetu kadhatta. Oromoon egaa gaaffii isa kami? Ilaa gaaffii inni tokko gaaffii kadhaati. Maaloo na gadhiisi, maaloo na hiiki, luba na baasi, garbummaa jalaa na baasi jettee kadhatta. Gaaffii inni tokkommoo maayi? Ilaa mana koo narraa fudhatte, boofatu manatti natti lixe, ijoollee koo ajjeefte, haadha manaa koo gudeedde, mirga koo sarbite, of gaafatta. Goofticha mini kan itti gaafattu. Ofii kee gaafattee teesseetu namittiin kun attamittiinitu utuu lubbuun koo jiru mana koo narraa fudhattee diinqa koo keessa ciiftee anaan gadariitee ani ala taa'ee ashkara ishee ta'aa koloneeffataadha inni kun. Kanaaf ofii kee gaafatta. Of gaafattee no kana keessa hin jiraadhu gaa jetta. Hin murteeffattamu. Ofii kee gaafatta. Nama kan biraa nama gaafattu hin qabdu. Gaaffiin Oromoo inni koloneeffata of gaafata. Nan danda'a. Attamitti na ajjeesi. Qawweedhaan mini dhaqeen qawwee fudhadhee dhufa. Dhufee tan egaa ala namee gurbaa hin baate mana abbaa kooti keessaa. Bayi mana abbaa koo keessaa. Adda isaatti naqeen mana koo keessaa gadari'a. Situ murteeffata. Ofii kee gaafatta. Onnee kee gaafatta. Saba kee gaafatta. Murteeffannee kaanee dhannee of mana keenya keessa ariinu, biyya keenya keessa ariinu, lafa keenyarraa ariinu, risoorsii keenyarraa ariinu jetteetu of gaafatta. Nama gaafattu hin qabdu. Kanaaf koloneeffataadhaa fi garboonfataan gaaffiin dhiyaatu garaagara. Inni jalqabaa garboonfataadha. Ani garba yoo jette, ani garba miti ofii kooti. Ani kolonii jala jira. Manatu narraa fudhatamee lafa narraa fudhatame. Ani kolonii jala jira. Ani gooftaan qabu. Gooftaan qabu. Nan saamame, qawweedhaan hin saamame, isaan saamame kana qawweedhaan hin deeffadhee murteeffadhee. Warri garboonfataa jedhu nuyi garba. Garboonfataa inni jedhani fiigii bayi jala. Ani garuu saba koon gaafadha. Ofiin gaafadha. Ofii koo gaafadheen inni murteeffadhee qawwee kaaseetan mana koo keessaa lafa koorraa isa ari'a. Distinction guddaa jira ilmaan Oromoo. Please isiniif agalu. Garaagarummaa guddaa qaba. Egaa theoriin walabummaa wal'aansoo walabummaa kana lamaan irraa madda. Oromoon kana confused ta'e. Oromoon kanatti confused ta'e. Karaa tokko sirna garboonfataa. Sirni garboonfataa hin jiru isa fidneerra. Hin jiru. Sirna koloneeffataa jira. Koloneeffataan biyya kee sirraa fudhate, niitii kee sirraa fudhate, mana kee, gaangoo kee, farda kee, harree kee sirraa fudhate, mana kee sirraa dhuunfate, diinqa kee keessa ciisaa jira. Bofa guddaatu mana kee keessa ciisaa jira. Dhattee jawwee sana mataa dhooftee mana kee keessaa baasuutu sirra jira. Kanu wanti haasaan gizaamee aayetti Tigiree hin jiru. Kanu jaallattes, jibbites, gaaffii isa jalqabaa gooftaa gaafatta, gaaffii isa lammaffaa ofii kee gaafatta. Ani onnee qaba, laphee qaba, ani nama,
Ani diina koo qawweedhaan isa na qabate qawweedhaan ofirraa kaasuu nan danda'a. Gaaffii keeti kun ofii kee gaafatta malee nama hin gaafattu. Kanaafitu qawwee kaafatteetu jawwee mana kee keessa jiru ariitee baafta of keessaa. Kana kuni garaagarummaa isaa isiniif agaru. Kana isinitti himuun barbaade. Kan biraani waa'ee hiriira nagaa ammaan haasa'uu barbaada. Hiriira nagaa ammaa irratti Hacaaluu Duwwaa miti goota isa dura uumanii goota gaafanni du'e du'anii eessuma isaa gootota baay'eetu uume. Gaafumanni du'e illee goota meeqatu uume gooti Oromoo. Gooti Oromoo dhumuun hadhaabbatu jechuu dandeenyaadha. Moo hin dandeenye. Isa kana of gaafachuu qabna ilmaan Oromoo. Isa kana of gaafachuu qabna. Amma hiriirri kuni abaluun Baqqaleen nuuf hiikamu, Jawaar nuuf hiikamu, abaluun nuuf hiikamu, abaluun nuuf hiikamu. Hammi tokko akka jedha. Hammi tokko immoo itti dabala hamma tokko xiqqoo namatti dabala. Abalufaa warri abaawoodhaan hidhamanii isa hiikaman jedha itti dabala. Mee gaaffii tokkoon isinii qaba. Amma yoo Jawaariif Baqqalee gadi baasanii gadhiisanii deebii keessan isinii deebisanii pilaan bii maalii qabdu? Eega koloneeffataatu mana nurraa ari'e jenne mana keessaa nu baase jenne isatu nu qalaa jira isatu nu ajjeesaa jira eega jenne pilaan biin keessan maaliin? Yoo Jawaarii fi Baqqalee fuudhanii akkuma Hacaaluu godhan beeta mangistiitti geessanii kaksiisanii qawwee addatti qabanii karaa booddee TV irratti teessisanii akkas jedha ittiin jedhanii isaan gadi ba'anii gala isa du'e waalladha manatti ol deebi'aa tasgabbaa asiin jedhanii maal gochuuf teessu? Kana sammuun keessan keessa jira. Ani jarri kun hin bahin himin jarri kun ba'uu qabu. Nan gadda hidhaa waan an beekuuf hidhaan hamaa baay'ee gadheedha hamaan hidhaan. Garuu kuni furmaata ta'uu danda'a. Pilaan bii qabdu koloneeffataadha isa eega jenne koloneeffataa kana biyya mana keenya keessaa diinqa keenya keessaa akkamittiin baafna isa jedhu hin yaaddu. Kaan keessan Abiyyi habuuwettu faarzar deemtan nuuf hiikaniirra Abiyyi habuuni xiqqoo faarzariidha. Xinnoo ishee inni isumayyuu wayya. Aballu nuuf habuu yoo Abiyyi bu'e malee manatti hin galluu yoo jettani waan tokkoon inni kaan immoo sirni kun haa kufuudha. Inni laga jiru inni qawwee baatee jiru immoo no nuyi sirni kun kufe malee takka gara booddeetti hin deebinu warri jedhanis jiru. Amma gaa karaa bal'aarra geessan karaa sadiirra afurirra geessan inni tokko nama nuu hiikaati teenyaa soofnaadha. Akka jechuudha kan biraa jechuu miti. Inni tokko Abiyyi buutii mootummaa jiru wajjin haasofnaa jedha. Inni tokko immoo jarri kun koloneeffatoodha. Biyya keenyaaf hin ta'anii, saba keenyaaf hin ta'anii, mirga keenya sarbanii, mana keenya keessa, diinqa keenya keessa ol lixanii ciisaa jiru. Jarri kun baduu qabaa jedha. Har'a gaa filannoon si dura jira. Eega jara hiiksistee booddee pilaan biin kee warra koloneeffataa ariinu jedhu duukaa deemtamu. Warra teenyee mootummaa kanaa wajjin haasofnu jedhu duukaa deemta. Kana yaaduu qabda ilmaan Oromoo. Kana gaa garaagarummaa isaan kana beekaadhaafitu atakaraa uumuu barbaadu. Maal jedhu shanee tajjeese shaneen namiti kan ajjeese jedhu Oromoo tajjeese Oromoo namiti Abiyyi tajjeese Abiyyi namiti isaani beekaadhatu nu duratti darbatu. Hacaaluun akka Abiyyi ajjeese beekamaadha. Gaaffiin hin jiru. Oromoon Hacaaluu waan ajjeesuuf hin qabu. Waboon waan ajjeesuuf iyyuu hin qabu. Warri nagaadhaan galan immoo waan ajjeesan qawwee iyyuu hin qaban. Rasaas waa tokko iyyuu hin qabu. Qawwee isin qaban shuguxis waa tokko farkaan qaban. Akka Abiyyi ajjeese hundumti keenya onneen keenya beeka. Garuu Abiyyi ajjeese gadi ba'ee akka nu irratti wal nyaannu. Kana attentionii kennuufiin kuni karaarraa jallachuudha. Har'a
namoota tokko namoota baratan jedhan tokko nan dhagaa. Maal jedhu? Haasaanii miiraa namaa ol kaasaniitu mootummaan kun mootummaan Itoophiyaa diina Oromooti jedhu. Diina Oromooti, Oromoo fixuutu ka'ee mootummaa kanaa fi Oromoo gidduutti araarri hin jiru jedhanii haasa'u. Dhumarratti maal jedhu gaa? Ciqaa jiraa fi sheettan sana fidatanii dhufu. Maal jedhu dhumarratti? Yoo jedhumoo yoo Abiyyi sirnaan deebi'ee dhugaadhaan haqqiidhaan nama ajjeese investigationiin namni alaas dhufe mootummaan kun investigationii dhugaa gaggeesse malee jedhu ilamee ilaala ilmaan Oromoo. Beekoo hime mootummaan kun illegitimateedha jenne. Mootummaan kun Oromoo fixaa jiraa jenne. Oromoo ajjeesaa jira, Oromoo balleessaa jiraa jennee eega murteeffannee booddee achi as galagallee immoo mootummaan kun immoo legitimateedha. Seera dhannee qofforuu barbaadna achi keessa mana isaa keessa. Mootummaan kun seeraan beeku, seera diigeera, seera waan jedhamu hin beeku, uummata Oromoo lafarraa duguugaa jira. Eega akkas jennee booddee achi as deebinee immoo inni ajjeese ofiisaa dhaqee investigeetii haa godhu. Ofiisaa haa qofforu, haa ilaalu. Balleessaa eenyutu ajjeese haa caaluu isa jedhu. Kuni isheen isiniin jedhi sana, vicious circle isiniin jedhi sana, uummata Oromoo kana harkisanii gara negotiationiitti geessu. Maaliif isa booddee Abiy borga nama gadi bahee nama dubbii kana qoratu komitee dhaabne irra hoosiin jedhe maal jechuudhaaf? Akki komiteen barbaadnetta gaaffii keeti kaabar. Investigationiin geggeeffamu, investigationii dhugaan geggeessaa. Kunoo Ameerikaa embaasii keessa nama tokko bakka buusineerra addanaa mootummaa keenya keessa nama 10 ramanneerra yoo siin jedhe maal gochuuf? Maal gochuuf teessa? Galtee taa'uudhaafi? Nama hamma kana ficcisiifte. Hacaaluun du'e. Gumaa Hacaaluu, abbaan Hacaaluu, jaartiin dhaqanii firdi beetii dhaabatan ilmaan Oromoo. Kun qaanii guddaa miti. Hacaaluudhaaf gumaa isaa kan nu baasuu dandeenyu karaa walabummaarra buunee ilmaan Habashaa biyya abbaa keenya keessaa eega baafnee ariinee booddeedhatu gumaan Hacaaluu ba'a jechuudha. Gumaan Hacaaluu gaafa sana ba'a. Gaafa ilmaanni Habashaa biyya abbaa keenya baate isheen ajjeefte akka ajjeestetti waan ishee argatte adaba ishee argatte biyya abbaa keenya keessaa wal guurtee eega yaate booda kan nuyi gumaa Hacaaluu baafne jedha. Har'agaa miiraa keessa linnee abjuu keessa linnee hurriitu nutti marfamaa jira. Aariitu jira. Well, okay, aarii jira. Wallaansoodha barkun. Wallaansoodha. Ilaa yeroo hiriira baatanii sirnicha kan nu balleessaa jiru. Sirna koloneeffataa ofirraa kaasuutu nurra jira jennee hiriira ba'uun nurra jira. Sirna koloneeffataa baduu qaba jechuu danda'utu nurra jira. Ijoolleen keenya nuuf hiikaman. Very good. Isaan yoo hiikanoo attam goonu. Isa jedhu haasaa deemuu danda'u qabna. Kanaaf malee amma yoo isaani mala isinitti maluu danda'u. Jara kana gadhiisanii karaa booddee akka jedhan qawweetti qabanii kana jedhaa jedhan maal gochuuf deemtu? Plan B'n keessa maayil. Kanas kunis yaadamuu qaba ilmaan Oromoo. Kan biraan warri addanaa haasoftanii please uummata Oromoo hin affaanjessinaa. Abiyyi legitimate mootummaa isaa legitimacy dhabeera. Tokkoffaa mootummaan kun mootummaa sabaas miti, mootummaa sirnaan ijjeerames miti, mootummaa biyya sana bakka bu'us miti. Kanaaf mootummaa koloneeffataati. Mootummaan koloneeffataa kun humnaan baduu qaba biyya sana keessa. Kan Oromoon biyya abbaa isaatii ijaarrachuu qaba. Biyya keenya ijaarrachuu qabna. Kanaanitu gumaan ijoollee keenya warra hidhamanis warra du'anis gootonni kanaan dura badan hundumtuu kan inni ittiin bakka ga'uu danda'u kana duwwaadha. Kanaaf gaaffii gaafannuuf deebii deebifnu hunduma isaa waliin pilaa kaardii baannee baanullee amma pilaadhuma kaardii baannee baanullee maal jechuu qaba? Abii duwwaa miti. Sistemii Amaaraa, sistemii nafxanyaa isa gubbaa kaasee caasaa isaa uummata Oromoo keessatti diriirfateetu baduu qaba. Caasaa mootummaa Oromiyaa keessaa tasa ari'uutu nurra jira.
tokko tokkoon destroy ishee godhanii baasuu turan. Achitti immoo ganda lafa ari'an sanatti immoo jaarsolii filanii jaarsoliin akka biyya bushan gochaa deemuu danda'u qaba. Jaarsolii isa gadaa jedhee araara jedhee fiigu miti. Jaarsolii isa biyya bushu ta'uu qaba. Akkas utuma jennuutu itti dhiphisaa kokkee ishee qabaa itti adeemna ilmaan Oromoo. Kanaanitu biyya abbaa keenya keessaa diina ariinee Oromiyaa walaba taate ijaarranna. Ilmaan Oromoo nuyi ilaa dhaggeeffadhaa. Ilmaanni Oromoo biyya mataa isaatii qabaate Oromiyaa walaba ta'e hin ijjeerratu ta'ee jennaan ammas idduma sanatti deebinee lafa dhoofna. Ammas abbaan fedhe Abiyyi yoo ari'an dammaqee keessii dhufu. Ilmaan nafxanyaa qophaa'aniiru wal ijjeeraniiru. Isaaf immoo ishi bori ganama immoo hiriira ba'uufi. Kanaafitu ilmaan Oromoo hamma danda'ame hidhadhu. Saamii hidhadhu. Lola kee itti fufi. Karaa itti cufi. Hudhii qabi. Akka isheen biyya sana keessaa baqattu godhi. Kan nu baasu Oromiyaa Rippaabilikii dhaabbannee ummati keenya biyya walaba ta'e yoo ijjeerrate security mataa keenya, infrastructure mataa keenya diriirfanne, bureaucracy mataa keenya diriirfanne malee tasa nun jiraachiftu ilmaan Habasha. Ilmaanni Habasha murattee kaateetti. Har'a akka isheen itti kaatee dhaadattu ilaala ilmaan Oromoo. Akka isheen itti nutti fokkortu ilaala. Kan isaan jechaa jiran nu jalatti deebitu. Siree kee diinqa kee keessaa hin baanu. Waggaa 150 keessa ciifnee keessatti torre. Keessatti nyaannee miila nuu dhittee miila nuu arraabdee mana keenya keessatti nyaata nuu fidee garadiif garba taatee nyaata nuu hojjetaa turte. Hin baanu mana kee keessaa siin jechaa jiru. Booree dhagaa kun yookiin mana kee keessaa ariitaa yookiin dadhabdee dhatteetu mooraa isaa jala ciifteetu gabbarta ammas. Kuni waan si dhumateedha ilmaan Oromoo. Kanaaf ilaa haasaa isin ittiin baay'isu. Ilaa waa'ee garbummaaf koloneeffataa kan addaan baafadhaa. Warri uummata Oromoo afaan faajjessitan. Warra haasoftanii seera sanarraan fagaannetu jirtu. Waama seera sanaa biddu. Seera mootummaa seera inni diige sanatu seera sana qoffortanii ittiin kasasuu barbaadu. Inni dantaa seeraa dhimma hin qabu ilmaan Oromoo. Waama seeraatu haasa'uu dhiiftanii baay'ee gaariidha. Baay'ee kan na gaddisiisu isa warri baranneedhaan gadi ba'anii waa'ee seeraa odeessanidha. Ilmaan Oromoo warri ala jirru kuni kan nu gargaaruu dandeenyu warra biyya keessaa gargaaruudha. Yaada xiqqoodhaan isaan nu haa dursan, isaan nu haa geggeessan. Namoota nu caalan baay'ee bebbeekootu biyya keessaa. Ijoolleen qawwee qabattee laga jirtu baay'ee beekoo, baay'een isaanii lawyers, doctors, kan political science baratan kan of danda'anii biyya tokko geggeessu, Afrikaa warra geggeessuu danda'u achi jira. Kanaafi feetii isaanii isa isaan itti dhiiga dhangalaasaa jiran kan ofii keenya harka keessatti fudhannee kun ta'uutu irra jira. Abiyyi komitee dhaabuutu irra jira. Baay'ee nama dinqa. Please waan akkasii kana dhaabaati. Uummanni Oromoo hamma dhumaatti lola'e ilmaan Habashaa, ilmaan nafxanyaa darsa ishee guurtee hamma isheen biyya abbaa keenya keessaa baatutti lolachuu qaba, ofirraa ari'uu qaba, jabaadhaa, himmoonaa, isa hafeen isinitti hin deebi'a gaabbiraa. Waaqayyo isin haa eebbisu.